Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa akkam jirtan akkam saatii kana geessaan nageenyi jaalalli tokkummaan argachuun siniifaa baay'atu. Guyyaan irraa guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu irratti argamtu. Warroonni wabii miidiyaatiif haaraa taatan sabiskiraayib sheerii gootanii maatii keenya akka taatan abdii guddaan qaba. Guyyaa viidiyoon keenya akka isin bira ga'u yoo barbaadan mallattoo bilbilaa ishee fakkaattu tuquudhaan olii gochuun dagatina. Egaa wabii miidiyaan yeroo hundaa waa'ee ilaalchaa waa'ee jijjiiramaa fi waa'ee milkaa'inaa irratti ni hojjeta. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya warroonni egaa ilaalcha keessan jijjiiruu barbaadaniif milkaa'uudhaaf jijjiiramuudhaaf iddoo guddaa ga'uu barbaadan filannoon keessan wabii miidiyaa ta'u. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aa immoo haala adda ta'eetiin walitti deebinee jirra jechuudha. Kanaaf hundi keessan egaa viidiyoo kana yoo ilaaltan laayikii gochuun dagatina, laayikiidhaan eegalaa. Kanaaf egaa viidiyoon kun immoo yoo isin barsiise yoo irraa waa argattan maal gochuun dagatina, hiriyoota keessanii qooduun dagatina, isaanis waan xiqqoo irraa argatan sinin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya bakkaa fi iddoo jirtanitti immoo nageenyi keenya sinaa qaqqabu jechaa nagaa sinirraanfannee ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya hundi keessan bakkaa fi iddoo jirtanitti egaa nageenyi keenya sinaa qaqqabu jechuu barbaadna. Guyyaa har'aa immoo wanti nuti waliin ilaalluu barbaannu egaa jijjiirama keessatti egaa wantoota hedduutu nu quunnama. Guyyaa har'aa immoo egaa ati jireenya kee keessatti chaalenjiin yoo si quunname immoo chaalenjiin yoo si quunnamuu baate siif wayya kan jedhu waliin ilaalla. Jireenya dhala namaa keessatti chaalenjii yoo si quunname immoo yoo si quunnamuu baate barbaadda. Filannoon keessan yookaan ani chaalenjiin na quunnamuun barbaadu warroonni jirtanis jettu yoo viidiyoo kana laallu yookaan immoo chaalenjiin anaan yoo na quunnameen barbaada warroonni jettanis ni jirtu. Hundi keessanuu filannoon keessan baay'ee namatti tola. Filannoon keessan wanta kamiifuu yoo ati ofitti amantee filatteetta ta'e filannoon kee baay'ee sirriidha. Kabajamtoota keenya guyyaa har'aa chaalenjiin yoo si quunname yookaan immoo chaalenjiin yoo si quunnamuu baate siif maalinni chaalenjiin? Egaa kabajamtoota keenya chaalenjiin dhala namaatiif madda beekumsaa fi bakka guddaa akkasii ga'u ni beektaa? Dhala namaa keessatti chaalenjiin injifannoo guddaa yookaan immoo akka ati si injifatu yookaan immoo akka ati injifattu akkasi godhu dhageessee beektaa? Kanaaf yoo kanaan dura dhaga'uu baatte guyyaa har'aa viidiyoo kana akka ilaaltuun chaalenjiin siif daandii milkaa'inaa akka ta'e beekutu sirra jiraata. Kabajamtoota kee dhala namaa ta'ee namoonni chaalenjii hedduu keessa darban warroonni chaalenjii amma sin filachiise keessaa warroonni kaan chaalenjii xiqqoo warri barbaadanii fi chaalenjiin nama mudatu warri jettanii fi yookaan immoo chaalenjii guddaa warri barbaadan filannoo keessan asirratti argattu. Kanaaf egaa dhala namaa ta'ee chaalenjiin guddaan jijjiirama guddaa akkasii fidu. Chaalenjii guddaan beekumsa guddaa akkasi dabalchiisu. Chaalenjii guddaan bakka guddaa akka ga'u, kufaatiin guddaan siif bakka guddaa akka ta'u beekutu sirra jiraata. Sababiin isaa chaalenjiin gaafa si quunname yeroo hundaa barachuuf tattaafatta, yeroo hundaa beekuuf tattaafatta, yeroo hundaa isa caaluudhaaf tattaafatta. Kanaaf maal gootaree isa tattaafachuudhaaf, isa injifachuudhaaf yeroo hundaa ejjennoon kee maal ta'a? Ni jabaata. Yeroo hundaa ejjennoon kee bakka sana ga'uudhaaf, jijjiiramuudhaaf, isarra darbu caaltee argamtuudhaaf maal taataree beekumsa garaagaraa ni baratta jechaadha. Kanaaf chaalenjiin siif madda beekumsaa taatee beekuutu sirra jiraata. Warroonni immoo ana chaalenjiin hin barbaadu warroota jettan. Chaalenjii yoo sodaatte bakka teessutti hafte, chaalenjii yoo sodaatte bakka jijjiiramaa ga'uu hin dandeessu. Sababiin isaa yeroo hundaa ofitti amanamummaan qabdu, yeroo hundaa ni sodaatta, yeroo hundaa kun yoo na quunname maalan godha, yoo kun na quunname akkamittan deemuu danda'a, yoo kun na quunname ani bakka sana ga'uu hin danda'u, ani beekumsa gaarii hin qabu, ani immoo yeroo hundaa nan sodaadha wanta jettuuf wakka namni ga'e ga'uu hin dandeessu jechaadha. Kanaaf hundi keenya immoo chaalenjiin nuuf mana barumsaati, chaalenjiin nuuf madda beekumsaati, chaalenjiin nuuf bakka jijjiiramaati jenneet yaadu warroonni bakka guddaa ga'an. Namoonni baay'een namoonni beekumsa gaarii qabanii fi namoonni jijjiirama gaarii qaban chaalenjii akka mana barumsaatti ilaalu.
challenge yoo isaan qunname challenge sanarraa maal godhu ni baratu namni tokko kufaatii isaarraa namni kufaatii isaatti gaddu dhala isaa yookaan immoo jireenya isaa keessatti bakka guddaan ga'u namoonni guddatan namoonni jijjiirama gaarii fidan namoonni iddoo guddaa ga'an challenge akka mana barumsaa fi yoo kufan kufaatii isaaniirraa ni baratu malee ittiin gaddan namoonni jijjiirama hin barbaanne namoonni kaayyoo xixiqqoo qabnu immoo maal taana yeroo hundaa yoo kufne challenge keenya maal goonaree yeroo hundaa isaa haasofna malee challenge keenyarraa akka barannu hin beeknu jechaadha kanaaf warroonni jijjiirama gaarii fidanii fi bakkee guddaa ga'an yeroo ammaa kana namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'an yookaan immoo leenjistoota idil addunyaa ta'anii yeroo ammaa kana immoo namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'an challenge isaan hin quunnamne bakkee sana hin geenye kanaaf maaltu sirraa eegamare challenge yoo si quunname yeroo hundaa ejjennoo kee gara fuulduraa ta'u yeroo hundaa yoo gufuun si dha'ee kufu akkamitti kuftame akkanatti miti gara fuulduraatti gaaf sana maalin gufuun illee akka gara fuulduraatti steepii tokko si oofaa jira garuu ijaa gufuun sun si dha'ee garuu si dhukkubuu danda'a garuu inni steepii tokko gara fuulduraatti si oofee jira kanaaf challenge gaafa si quunnamuu fi gara fuulduraatti akka si oofu steepii tokko akka soolee si oofu beekuutu sirra jiraata kanaaf yeroo hundaa challenge xiqqoo hin hawwiina yeroo hundaa challenge yoo si quunname anaaf beekumsa jechuudha maaliif challenge sana bira darbuudhaaf beekumsa barbaacha deemte barachuu barbaadde sababiin ati immoo ittiin kufte maal goote irraa barattee maal gootaree karaa si fayyadu deemta jechaadha kana yoo goote yeroo gabaabaa keessatti immoo akkuma namoota kaanii milkaa'uu ni dandeessa akkuma namoota kaanii bakka guddaa ga'uu dandeessa akkuma namoota kaanii jijjiirama gaarii fiduu dandeessa yoo kana goote bakka guddaa ga'uun si hanqatu jechaadha kanaaf yeroo hundaa ati teessee waa'ee challenge haasa'uu otoo hin ta'in challenge anaaf madda beekumsaati jettee yeroo hundaa wanta si kuffisa sanaa baradhu yoo irraa baratte bakka guddaa ga'uu dandeessa yoo irraa baratte jijjiirama gaarii fiduu dandeessa kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aa immoo viidiyoo addaan walitti deebinee sagantaan keenya guyyaa har'aa kana ture warroonni guyyaa har'aa wabii miidiyaadhaaf haaraa taatan subscribe gootanii mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu cuqaastanii olii gochuun dagatiina maaliif sababiinsaa maatii keenya taatanii guyyaa wanta sin barsiifnu immoo irraa hordoftanii argattanii yoo wanta amma dubbanne sana keessaa kan sin barsiisuuf jiraate hiriyoota keessanii qooduun dagatiina kanaaf hundi keessan immoo akkuma seentaniin laayikii gootanii wanta irraa barattan maal gochuu qabdu gochatti jijjiirutu sinirra jira kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture hundi keessan immoo wanti dogoggorre soo jiraate dogoggora yoo qabaan koomentii irratti nu barreessuun dagatiina koomentii irratti barreessaa koomentii keessan dubbisnee wanta dogoggorre sana immoo nuti irraa deebuudhaaf qophiidha koomentiin keessan nuuf beekumsa koomentii keessan nu barsiisa barreessuun dagatiina dhumarratti galatooma bakka jirtanitti jaalalleef kabajni siniif haa baay'atu baay'een sin jaaladha galatooma nagaan bulaa